Pireezidaantii Yuukireen Zelenskiin erga aariin Tiraampii waliin walitti dubbachuun mariin isaanii adda citeen booda Fox News haasaa taasisaniin TV kanumarratti xiqqoo dursee Doonaald Tiraamp ammoo Zelenskiin lola barbaada jechuun dubbatee ture. Zelenskiin kanaan akka walii hin galle kaasuudhaan lammiileen Yuukireen nagaaf qophiidha jedhan itti dabaluun sababii kanaatiif daawwannaa Waayit Haawusiif akka dhufe kaasuudhaan haa ta'u malee biyyi isaa wabii nageenyaa barbaaddi jedhaniiru. Akkasumatti dhaabbadhu jechuu hin danda'u. Nagaa fi nagaa waaraa barbaadna jedhe. Lammiileen Yuukireen Ameerikaan akka nuu maddii dhaabbattu dhaga'uu barbaadu jedhan. Wabii nageenyaa malee dhukaasa dhaabuu qofa miti dhimmi isaa kun uummata keenyaaf miira namaa kan kakaasudha jechuun itti fuun anii fi lammiileen Yuukireen biroo Ameerikaan Raashiyaa waliin osoo hin taane waliin akka turtu dhaga'uu arguu barbaadu jedha. Pireezidaantiin Yuukireen yaada isaanii kennuu itti fuudhaan tuffiin akkanaa gammachuutiif gaarii miti jedhan. Ani nagaadhaaf baay'ee banaadha. Garuu ilaalcha nuti warri Yuukireen Raashiyaa irratti qabnu jijjiiruu hin danda'u. Dubbii aarii addaa Tiraampii fi Zelenskii gidduutti taasifameef irratti lammiilee Yuukireen irraa deebii tokko argachaa jirra. Sagantaa BBC World Tonight waliin haasaa kan taasisan miseensi paarlaamaa paartii mormituu Yuukireen tokko Zelenskiin har'a Waayit Haawus keessatti Tiraampii fi Vaansiin haleellaan irratti raawwatamee jira jette. Miseensi paarlaamaa innaa soofsaan sagantaa raadiyoo foortii akka himanitti Zelenskiin dheekkamsa sadarkaa sanaa jiraachuu tilmaamuu hin danda'u ture. Pireezidaantichi bakka uummata Yuukireen hunda bu'uun dubbata akka turan nan amana jetteetti. Fudhatama hin qabu jedheen yaada. Waan achitti isa mudate jechuu dabaltee taatee Zelenskii fi garee Tiraamp jidduutti mudate kaafti namni siyaasaa tun. Daawwannaa pireezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskiin Waashingtanii taasisan diraamaa fakkaata. Nutis kallattiin isiniif dhiyeessuu itti fufneerra. Daawwannaan hariiroo dippiloomaasii cimsuuf waliigalteen albuudaan ni mallatteeffama jedhamee eegame sababa waajjira Ovaal keessatti aariin walitti dubbachuu fi fajoo tureen hin milkaa'in hafeera. Gama tokkoon Zelenskiin gama kaaniin ammoo pireezidaantii Tiraampii fi itti aanaa isaa JD Vance ta'uudhaan miira aariin walitti dubbachaa turan. Yeroo isaan wal fajaa turan ammoo kutaadhuma sana keessa fuuldura isaanii miidiyaan guutee ture. Waan ta'eef namoonni yeroo jarri sadan aariin wal falmanii fi dubbii afaanitti wal qabatan daawwatanii hedduu rifatan. Waliigalteen albuudaa mallattaa'ee hin jiru. Zelenskiin ammoo akka Waayit Haawus gadhiisee ba'u itti himameera. Boodarra ammoo Tiraamp Zelenskiin nagaa barbaada jedhee akka hin yaadne riippoortarootatti himuun saggonaan Yuukireen kun akka nama humnaa ol ofitti amanetti harka isaa humnaa ol sochoosaa dubbata jechuun dubbate. Osoo xiqqoo hin turiin ammoo Zelenskiin TV neetwoorkiin US Fox News irratti dhiyaachuun akkaataa walga'iin sun itti gaggeeffame irratti gaabbii akka qabu himuun garuu hariiroon jiru baraaramuu danda'a jedhe. Ministeerri muummee UK Sir Keir Starmer pireezidaantii Tiraampii fi pireezidaantii Zelenskiin waliin dubbataniiru. Yuukireniif ammoo deeggarsa hin mixxiqne isiniif qabna jechuun dubbate. Kana malees birmadummaa fi wabii nageenya Yuukireen karaa eegeen karaa nagaan waaraa itti argamu irratti wanta danda'u hunda akka godhu sime. Dubbii aariin walga'ii Zelenskii fi Tiraampii fi itti aanaa isaa Waayit Haawus keessatti ture irratti Yuukireenonni miira isaanii ibsataniiru. Deebis kennaniiru. Xiinxalaan siyaasaa Volodimiir Zelenskoo TV Yuukireen irratti akkas jechuun warra Yuukireenitti dubbate. Naasuun pireezidaantii Zelenskiin keessa ture akka hin milkoofne godheera. Kana caalaa of to'achuu fi tasgabbaa'uun irra ture. Keessumaa pireezidaantiin itti aanaa JD Vance waliin akkuma kanas osoo Tiraamp waliin falmuu dhiisera ta'es baay'ee gaarii ture. Gaazexeessaan Yuukireen Illahaa Ponomarenko akkuma kana haala jiru madaaluun akkas jedhe. Baay'ee kan nama qaanessudha. Isaan qaanii tokko malee waan tokko irra argamna jedhanii Zelenskii irraa dubbii barbaadu jechuun fuula X isaatti barreesse. Kun hundi ammoo ija guutummaa addunyaa duratti osoo miidiyaan addunyaa kallattii tamsaasaa jiru kan ta'edha. Zelenskiidhaan cabsuudhaaf waan lafarra jiru isaan hin goone hin jiru. Aangawoonni Yuukireenis akkuma kana deebii kennaniiru. Bulchaan bulchiinsa naannoo Liivis Maaksiimii Koozitiksii akkas jechuun barreesse. Taatee Waashingtanii ta'aa ture kallattiin dhimmeen hordofaan ture. Ingilaand nama onnee leencaa qabu Riichaard qabdi ture. Nuti ammoo nama onnee leencaa qabu Volodimiir qabna jedhe. Hariiroon Doonaald Tiraampii fi Zelenskii osoo waajjira Ovaal keessatti aariin afaan keessa wal hin bayiniyyuu gaariin ture. Pireezidaantii Tiraamp dursee Zelenskiidhaan abbaa irree ittiin jechuun waraanallee Yuukireenitu jalqabe jedhee ture. Garuu kun sobadha. Hariiroon US Yuukireen Joo Baayiden kunuunsaa ture amma jichiteera. Waldhabdeen amma adda irratti ifatti mul'ate kun miseensota naatoo Awurooppaa fi Ameerikaa jidduu rakkoon cimaan dhalachaa jiraachuudha. Nageenya Awurooppaa Yuukireeniin ala ta'anii fi qophii US qabdu ilaalchisuun shakkii fi gaaffii baay'atu jiraatu. Wanti guddaan waadaa dursaan
isaa Harii Truumaan bara 1949 seenaan kan yaaddoon haleellaa michoota naatoo akka haleellaa Ameerikaa irratti gaggeeffametti ilaalama jechuun ni eegama moo ni cabsa kan jedhudha. Yaaddoowwan kunneen murtoo Tiraamp hariiroo cimaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin qabu deebisuuf jedhu irratti kan hundaa'udha. Ministeerri dhimma alaa US Maarko Ruubiyoo CNN irratti gaaffii deebiif dhiyaate walga'iin pireezidaantii Doonaald Tiraampii fi Volodimiir Zelenskii gidduu ture qaaniidha jechuun ibsuun hoogganaan Yuukireen dhiifama gaafachuu qaba jedhe. Waa'ee sanaa cibsitee dubbachuu yeroo jalqabdu pireezidaantichis nama waliigaltee uumuudha. Jireenya isaa guutuu waliigaltee hojjete. Namoota gara mariif gara miinjalaatti hin fiddu jedhe. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Andrii Saayibaa pireezidaantichi Waayit Haawus gadhiisanii saffisaan bahuu isaanii hordofee Zelenskiin waan sirrii ta'eef dhaabbachuuf nama gootummaa fi cimina qabudha jechuun leellisan. Barreeffama toorii X irratti barreessanii itti fufuun Siibiyaan inni Yuukireeniif akkasumas galma nagaa haqa qabeessaa fi waaraa ta'eef ni dhaabbata jechuun Yuukireen yeroo hunda Ameerikaa deeggarsa isheef galateeffachuus itti fufti jedhan.